Jawaar Mohaammed buqqisuu itti beeka injiinara diiggaati la dhukkeerraa kaasa. Akkatti beeka hanga ummanni madaa'u hanga ummanni laal bilchaatee jechuu jiru. Liqimsuu qofaa fi dhufaa jechuudha. An amma duraan si hime amala miisii qaba Jawaarii itti tuquu qofaaf gabbayaa. Itti tuquu qofaaf gabbayaa jeetiin amma dura isin haasa. So saniifuu ministeera keechitti ergitee if qaaniisitee si galee. Osoo ministeertichi kee xayyaaran korin osoo ministeertichi kee Naayiroobii dhufuu dhiisi xayyaaran korin wanni ati jette Jawaar Mohaammed bira dhaytee akkana maallaqa kafalanii baay'ee takkanas godhanii Keeniyaan akka qabdee si deebiftu godhu yaaniiti dafii baafadhu jedhameeni jechuudha. Meetti milkooyteere kute si harkaa. Qaaniin sun si nafne namni sun si harkan dhufne wanni ati jette bakka hin geenye yeroo hunda bakka ati wahuma xiqqoo. Oromoo gara siyaasa Jawaar Mohaammed deebitee jirti jechuudha. Gara kanaan miidiyaan hawaasaa torbaan lama sadii keessattuu guutuutti jijjiirame ajanda siyaasaa ta'ee jira. Warri Jawaar Mohaammed illee kanaan dura jechuun Jawaar dhaabbichoon nu gate nu dagate abbaa malee nu hambisee yataama nu gure jedhanii amma waan mirqaana fakkaatanii dammaqanii jiranii Jawaarii kiyya yaa jawwee kiyya si malee maaltu jira yaa jawwee waanyoon si dadhabde jechuu jiranii gaalleen dadhabde deebi'anii jiranii Jawaarii fi dhufaasuu Jawaarii lolu waraanii lafa ka Jawaarii bobba'ee jira jechuudha. Waraanii lafa ka Jawaarii bobba'uun haala gosuuniti karaa miidiyaatti illee Jawaar waan haasa'etti jira irra deebine gara dhumaa inaasofne jechuudha. Waraanii lafa ka Jawaarii ka'ee jira biltsiginnaalleen waan qabdu tokkollee hin hambifannee Siyyuum Tashoomee fa'aa gadhiisanii jiranii. Jawaar kanaan dura gadhiifamuun sirrii miti. Jawaar waan inni akkas ta'aa jiruu fi birrii biiliyoona tokko kajjumanii daldaluu kontirbaaniitti nagadu abiyyiitti irra qabee kanaaf maraataa jira. Kanaaf Itoophiyaa diigaa jira. Waan jedhu suniin kaanii jiranii mala masbeen jettanii warri jechuun waraana Abiy Ahmedii diktaatoroonni isaa kan akka Siyyuum fa'aatiin kaffalamaniif miidiyaan mootummaalleen waan adda addaa ta'e jechuun qada'ullee baatan duula jalqabanii jiranii. Akka malee mootummaalleen xiyyeeffannaa Jawaarii guddaa kan kennu mootummaa yoo Jawaar tokko darbatu mootummaan 10 darbata Jawaar 100 darbata mootummaan 1000 darbata mootummaa eegi jedhu warri mootummaan kaffaluu fi warri mootummaa irratti hirkatuu fi mootummaa irraanii warri mootummaan jiraatanii mootummaan jiraachisu warri konstituunuuji mootummaa waan jedhamuuf raamoonis jaliyaatti konstituunuuji olmatti qabaa tokko taate Jawaar Mohaammed akkasuma waraan lafoo kan hin kaffallee fi kaffalamuu hedduu qaba. Warri konstituunuun waliin dhukaasaa jiranii miidiyaan hawaasaa jechuun akkasittuu karaa hundaan dhukaasa gara kaaniin ammoo jechuun dubbiin akkasuma guute warri tiktaakii tiwiiterii gubbaa jiran keessa tiktaakii gubbaa jiranii oduu dhuunfaa oduu namaa oduu jijjiirtiyaatiif oduu waan biraarraa amma gara Jawaaritti deebi'anii ajandaanii gara waan siyaasaa Oromoo kanatti ta'uu danda'u. So miidiyaan warri Tigireen akkasitti jechuun dubbii afarsaa jiranii Itiyoo Fooremii miidiyaan gosgosaa Saaliin Faatii dubbii fudhanii afarsaa jiranii miidiyaan warra Bashaaleen akka lamatti qoodamee tokko gara Jawaarii Abiyyii fi Jawaarii wayyamoo Abiyyii fi Amaaraaf Abiyyii wayyamoo Jawaarii wayyaa waan jedhu irratti jechuun akkasitti walitti jiranii haala gos kanaatiin dubbiin deemaa jirti. Jawaar Mohaammed akkuma dubbadhettu yoo bombii jedhan wanni namni godhaa jiru kun ganda biltsiginnaa keessatti akka nukleeriin darbatamee lalamaa jiru. Biltsiginnaan Jawaar Mohaammed waan qaba tokkollee namni fanne nu gadhiisaa jiran. Karaa miidiyaatiin ammoo Jawaar waan tokkollee hin fiduu waan jedhan odeessaa jiran. Wooma wanni fidin jiru qeerrooyyuu duruyyuu abiyyuutu dhaabee qeerroo wanni jedhan tokkollee hin jirtu sochiin Oromoo ammaan duuba jechuun Oromoon mootummaan kun mootummaa Oromootii bu'aa buufatee jira. Mootummaa kan Oromootu ittifata. Kanaaf Jawaar waan inni fidu hin jiru waan jedhan haasawaa jedhanii karaa miidiyaatiin jechuun kallattiin laf kaa'amee jiru. Kun haala mootummaan itti haasawuuf deemu. Jawaar abbaan fedhu waan isaan fiduu danda'an hin jiru waan dhufaa hin jirtu waan dhalata hin jirtu. Mootummaan Abiy Ahmedii humni qaba. Mootummaan ka qeerrooti mootummaan ka Oromooti. Oromootu ittisaa ka jiru waan saniin deemaa jiranii uumattuun lakkaa'ina Jawaar jedhan. Garuu gara biraatiin ammoo gara mootummaa Abiy Ahmediitiin keessuun kun nama jechuun warri nama bilbilanii nagaaf fedhu waan arge rifannoota guddaatu dhalatee jira. Tokko gaabbuutu jira. Jawaar Mohaammed Abiyyiin gadhiisuu hin qabu ka jedhu san. Dubbiin Siyyuum Tashoomee fa'aatii haasa'e anilleen kanaan dura Siyyuum hin dubbanneen durattu
Jawaar gadhiisnee hin sirrahaa jennee amma kun mootummaa nutti duulee jira. Jawaar nama galata beeku miti. Abiy Ahmed galata isaa oole sila manidhaa keessatti kaduu kabaasa nama galata wallaalee akkasuma godhaa waan jedhu san gaabbuttuu jira. Abiy Ahmed Jawaar Muhammad personally waliin jalatanii Abiy bir dhaabbachuu Jawaar Abiy bir dhaabbachuu waan hin goon hin qabu. Abiy ufitti dhiyeessuu hin barbaanne. Kanirraa kan ka'ee sodaan guddoon hin jirte mootummaa Abiyyi keessatti. Maaliif sodaan guddoon jirti? Waa tokko lama sadii isinitti wanni sodaan guddoon jiraatte. Tokkoffaa warri biltsiginaa Abiy Ahmed yeroo ammaan tana rifannoota guddaa keessa kan isaan seenaniif waa'ee dippiloomaasii gara Keenyaa deemanii ka Jawaar Muhammad jedhu dhugaa akka taateef wanni namatti na bilbilee namuma biltsiginaati. Jawaar Muhammad duuba Ameerikaattu jira. Jawaar Muhammad Ameerikaattu qopheessaa jirti. Waan jedhu oduu guddaa. Oduun kun hagam tokko qabatamaa ka jedhu wanni beekama guddoo la jiraachuu baatee raafama guddaa keessa seenanii jiranii. Keessattuu Donald Trump dhufa. Donald Trump Abiyyi jibbaa dhimma hidha guddicha laga Abbayyaatiif waan adda addaatiif Misrii wajjin jira. By the way akka Donald Trump filamuu fi biyyoonni Arabaa doolaarii miiliyoonota hedduu baasanii biyyattii doolaarii guddaa baaste Imaaraatii Arabaati UAE ittaansee Saudi Arabiyaadha ittaansee biyyi sadaffaanii maallaqa guddaa Donald Trump kennite Morocco fi Misriidha. Biyyoonni kun jechuun dhaabbilee Donald Trump gargaaran super PAC jedhanii karaa biizinesi adda addaatiin gargaaranii jiranii. Biyyoonni Arabaa abbootii irree waan ta'aniif abbaa irree akka Trump wajjin walaasoo beekanii Demokiraatii wajjin walaasoo hin beekanii kanaafuu Donald Trump akka inni filamu gumaacha guddaa godhanii guddoo taphatanii amma Misriin gaafa dhuftee Jawaar Muhammad akka mootummaa Itoophiyaa haasawutti ergama Misriiti kanaafuu Jawaar Muhammad karaa Misriitiif karaa mootummaa Ameerikaatiin aangoo qopheessaa jiranii waan jedhan ololaan deemaa jiranii sodaa guddoo keessa seenanii jiran. Kan qofa odoo hin taane wanni tokkinne kan isaan dubbachaa jiranii Jawaar Muhammad gabbahee dubbatee jira Lamma Magarsaa karaa jira waan jedhamillee odeeffamaa jira. Lamma Magarsaa karaa jira moo karaa hin jiru hin beekne. Garuu Jawaar Muhammad qofaa miti wanni kun waan qindoomina qabu waan waliigalteen hojjetamaa jira. Kanallee duuba biyyoota Awurooppaatii fi Ameerikaatti duuba jira jedhanii yaadanii Jawaar Muhammad lafa ka'ee hin baane Jawaar Muhammad duuba ka jiru Ameerikaa akkasumas Ameerikaan falmitoota Itoophiyaa hunda qindeessuu barbaaddi. Lamma Magarsaa gabbaasaa jirti. Lammaallee ni gabbaya. Maan jennaan lammaaleen deeggartoota hedduu qaba. Birookiraasii Oromiyaa keessa warra jiranii warra mootummaa Oromiyaa keessa jiran jechuudha. Hojjettoota jechuun siyaasaa keessa jiraniif warri siyaasaa keessattuu Oromiyaa gara dhihaa Wallaggaa gara Shawaa kanaatiin bakka hedduu keessatti lammaan fudhatama qaba. Lamma Magarsaallee Ameerikaaf Jawaar faati gabbaasuu deemanii Lammaa fi Jawaar walitti dhufanii jennaan humni xiqqaa hin taane yeroo ammaan tana mootummaan batattisaa jiru kana mootummaan hollachaa jiru kanatti waan jiran. Kaan ammoo kabira waan isaan gaabbaa jiran tokko Taayyee Danda'aa hidhaatii baafamee jira. Taayyee Danda'aallee warra dabalamuu danda'a waan jedhanii lakkaayaa jiran. Taayyee Danda'aa Jawaar Muhammad Lamma Magarsaa sadeen walitti dhufnaan balaa guddaatti uumamuu danda'a jedhan. Jawaar Muhammadittu Taayyee Danda'aa akkina biyyirratti dulullee godhe. Isa duuba namni waan hundaanuu jiru gaafni maayidhaa jirullee ka gargaarellee Jawaar Muhammadiiti maatii sallee gargaaramullee haala kamijeessee Itiyoo Foorumii wajjin akka Taayyeen dubbatee ka godhee Jawaar Muhammadiitu haala mijeesse jedhanii warri biltsiginaa haasawaa jiran. Kun hundinuyyuu hagam tokko dhugaa hagam tokko dharaa wanni jedhame hin beekamne Taayyee duuba